Yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 35ffaa kan keessummeessitu magaalaan Finfinnee balfarraa qulqullooftee keessummoota ishee akka simattuuf duulli qulqullinaa kutaalee magaalaa hundatti gaggeeffameera. Duula qulqullinaa kutaa bulchiinsa magaalaa Booleetti gaggeeffame irratti kan argaman sadarkaa itti aanaa kantiibaatti hojii gaggeessaa olaanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Xiraatu Bayyana. Yaa'ichi rakkoo nageenyaa malee akka xumuramuuf jiraattonni magaalaa Finfinnee sochii nageenyaa fi tasgabbii magaalaa isaanii eegsisuu eegalan cimsanii itti fufuu qabu jedhaniiru. ይሄ ጉባኤ የሁላችንም የኢትዮጵያውያኖች እንደሆነ yaa'in kun yaa'ii Itoophiyaanota hundaa fi mallattoo injifannoo akka ta'e fudhachuun nageenya keenya eegsisuu qabna. Itoophiyaanonni uummata nagaa jaalatuu fi nagaa isaanii eegsisuu danda'an akkasumas gidduu seentummaa balaaleffatan ta'uu keenya agarsiisuu qabaanna. Kanaafuu sochii nageenya eegsisuu naannawaa keessanitti eegaltan cimsitanii itti fufuu qabdu. Weerara vaayirasii kooronaarraa of eeguun yaa'ii kana gaggeessuun akka barbaachisu kan hubachiisan obbo Xiraatuun jiraattonni magaalichaa vaayirasii kooroonaa waliin wal qabatee sodaa keessummootaa ta'uu akka hin qabnes dhaamaniiru. የኮቪድ ፕሮቶኮልን በመጠበቅ maloota ittisa COVID-19 fayyadamuun bakkeewwan tajaajila garaagaraa kenninutti keessummoonni keenya sodaa irraa akka bilisa ta'an taasisuun itti gaafatamummaa biyyaalessaa keenya bahachuu qabna. Hojii gaggeessituu olaantuun kutaa bulchiinsa magaalaa Boolee Aadde Alam Tsaayi Shifarraa hoogama isaaniin jiraattonni magaalaa Finfinnee tokkummaa isaanii cimsuun guddina hunda galeessa biyyaa itti fufsiisuu qabu jedhaniiru. የጀመርነውን ጉዞ እውን አድርገን imala eegalle dhugoomsuun guddina biyya keenyaa galmaan gahuu qabna. Tokkummaa keenya cimsuunis diina akka saalfatu gochuun nurraa eegama. Kanaaf tokkummaa sabdaneessummaa keenya akka cimsinuuf imaanaan jedha. Jiraattonni kutaa magaalichaa duula qulqullinaa kanarratti hirmaatan gama isaaniin sochii naannoo ofii qulqulleessuu eegalanii fi nageenyaaf tasgabbii naannoo isaanii eegsisuu cimsanii kan itti fufan ta'uu dubbataniiru. በጸጥታ በሁሉም ነገር haala nageenyaa fi wantoota biroo keessatti hirmaachaa jirra. Nageenya biyya keenyaa mirkaneessuuf wanta nurraa eegamu bahuu qabna. ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ Itoophiyaanonni hundi keenya wanta nurraa eegamu taasisuun itti gaafatamummaa keenya bahachuu qabna. Duulli qulqullinaa kun aanaalee kutaa bulchiinsa magaalaa Boolee keessatti argaman hundatti kan gaggeeffame yoo ta'u jiraattonni kutaa magaalichaa hedduunis irratti hirmaataniiru.